Masuma na gabaaboo. Ini fida. Eenyu mushawaraa ergi. Amma waliin dhaggeeffannu. Waliin dhaggeeffannu. Elaa kaalee dhaggeeffatu. Kaalee dhaggeeffatu. Dhagee dhugaa sotti maal dhaggeeffatu. Watu. Maaltu si mudate obboleessa kiyya? Dhaggeeffatu waan girgirii. Dhaggeeffadhu ustaas salaamu alaikum. Wallahi waan itti naasaame salaamu alaikum. Dalagataa olee dhufee ciisee bargadde oguugoota irri fadhee yuusin. Salaamu alaikum. Maal ta'e meena. Ayyee ana wajjin haasaa fuwaadiin isaati salaamu alaikum. Ittaasee diin waa fuwee ittaasee diin. Salaamu alaikum. Naguma. Jirtaa? Akkami abboo? Nagaadha wallaahi akkamisin? Abboo nadiisaa yaaboo ni miskiina dalagatuuf biyyaa bahe abboo. Maal kaakami? Abboo dhaggeeffadha. Ustaas yeroo tokko abbaa haati waan tokko ijoolleen Arsiidhaa fi Jimma jedhanii ijoolleen Oromoon silaa inni walirraa Oromoo loltu Amaara ofirraa loltu akkasitti wal ajjeesaa jirti waan ta'eef kunis immoo akka inni isinitti hin buunellee abdiin qabaa akka uummanni keessan warri ijoollee akka qabanii. Ormii kanaan miidiyaatti baay'inaan hin jedhin naati kana akka isaa kana biyyaa hin qabaati iyyuu maal natti qaattanse. Abboo faayee akkana wajjin. Mee dhaamsa kana dabarsaa ijoollee keessanii dhaamsa dabarsaa isin ijoollee keessanii dhaamsa dabarsaa. Abboo nadiisaa miskiinaan dalagadhee buluutti jiraanne. Jaraaf diyorroo fida. Yo indiisiin sanas qabiiluma taa'ee ani jadiida nan fidaan. Ani qorataa nan fidaan taa'ee jadiida. Ukaan mana kana nan Garaana fidaan. nyaatte nama guddaa wayiiti bar garaana nyaatte. Guddattu abbaan abbaa keenya mana qabanii taa'an sana gadi baatan. Gaafii gaafannaa qoy garaanaa fuudhamu gada baasa. Amma isinii yoo Maal seeraan toon ati qaatan zagadii baatee si agarsiisa. Maa inni garaadhaaf tokko garaadhaaf agarsiisa. Koomaa haadha kee akutu salamtuu duwwaa muttee haadha keetii sanii rabbiin sodaadhaan kan maal. amma dhaggeeffadhu akka jettuuni kottaatii jedhiin mucaa keenya qabanii rukutanii akka fedhan godhanii turanii kotta abbaa biidoo akka uummanni kun walitti hin buunetti iyyuu walitti dhowwaa. Kun nama waan akkanaa beeku miti bara tunni karaa deemu ijoolleen keenya miskiina karaarraa qabdee fiddee dalagaa galchite bara nama waan akkanaa beeku seertaa naarsii dhawuun malee wallaahi naarsii. Arreeyaadha. Laa amma dha'uu miti dhagee amma ijoollee jiraatti sheer godhaa fidaa namoota gurguddaatu wal qobaa jira keenya dhiisaa fidaa sirrii miti wanti kun sirrii miti fidaa kan keenya fidaa Nan fida nama nan fida kaalidee takka na gal na deebisi kaalidee na deebisi bayin deebi'a. tokko bakka ciqicidii tokko Sobaa kan keenya malee wallaahi soba ettanii ijoollee. Soba ettu miti koomentii ilaalaa soba ettanii. itti geessi silkiitti geessi as keenya silkiitti geessi. Wee uummata komentii ilaalin uummata komentii ilaalati. Uummati komentii banaadha maal beekaa ta'uu odeessa malee bukaan duwwaa Uummata yaaki. hudii dhaggeeffatu sagalee haasaanu isaanii itti himan dhaqii yaasofsiisi uummatatti haasaanu akka mucaan dhufa godhanu itti geessi wallaahi Dhigeessi viidiyoo itti qabi boo. itti qabi kottaa inni ufanii uummatatti ibsan kottaa inni argamu. Wee diqqoon moo dhaggeeffadhu wallaahi rukutee dhaggeeffadhu anaaf walitti bu'ala rukutu akka rukun mucaan keenya bakka inni jiru barbaanna nuti afidannu guddatanii bicatanii Amante amanuu baatte wallaahi takkaasii jedhee waame hin beeku. Jaallattee jibbite an isin jedhee waama bara naarsite malee. akkas aki ammayyuu kabaja irraan balleessin garuu maal akka taane osoo wayitii maal akka taane obbaruun namni obbaruun sirriidha sirriin jedhanu jedhu kun maaliif jennaan garuu hin dhayinaan kutaana maaliin arrabsinaa seeraa feeraan nuti ilaamee feedhaan kunoo warra walitti dhufeenya qabnu warroota gurguddaa kana arganii viidiyoo kana hin dhiisan taanaan nuyyuu warri Dubaayii keessaa yoo obboleessa waan feene wargoona hay salamii atuyyuu kan salamii namaan jettu kun. Haalidoo waan akkanaa kun hin ta'u itti fufaa itti dhaabbachuu qaba gizeetti dhiisaa waan akkanaa dhiisaa. In dhaabna amma kanaafanii badhaa wanni si jalaa jiru kanaa dhaabbatu jira. Ijoollee keenya baddaa keessa jiru miidhamu warri nagaa nama nagaa miidhamuu deema akkanatti. Bakka jarri seeraan. Wayyaa isin. Shabeera geesse. Salaamu alaikum. Itti geessitee silkii itti geessi. Waalaikum salaam. Akkam Khalid nagaa qabda. Dirree. Wayye. Yoo rabbiin sodaatti yoo oromummaa sitti dhaga'ame ati silas nama gandaati miti
Oromoodha. Hin beeka. Khalid. Wayi Wayyee wayyee. jedhu kana galchi. Viidiyoo banatee viidiyootti qabu. Viidiyootti qabu. Viidiyoo banatee laayivii seera waan deemaa jiru haasa'u. Waan miidiyaa kanarratti ijoolleen gara kaaniin akka namni tokko waliin miin asitti haa dhaabatu. Ijoolleen qabdullee anatti Khalid. Wayyee sana galchi. Oo barbaade. Eerri mucaa dhaabiyye jedhu. Gurbaa faamii jedhu. Galchaa warri mootii galchaa. Warri mootii galchaa. Warri mootii galchaa. Ilaa Gurbaa addunyaa kootiiti. Fuyee dhaggeeffadhu. Nama dhagaa. Wanti ati himtu yoo sirriitti waa dhageessu ta'ee kottuutii jedhiin namni wal fixaa jira. Atuyyuu namaaf Wallahi nama kana beeku Khalid maal taate kun nama guddaa bar nama guddaa na arsitee nama kana beeku zaarta. Maalidoo wanti kanaan ta'u dhiisi nama sadin baasii amma asitti dhaabbatu falas isa sana dhowwaa amma yoo tasiin akkas kana keenya Faami ko taate ne gurbaasa keenya isa rukutamee jiru eessa jira gurbaani keenya hoo warri keenya jira galcha gurbaa maalidoo isumatu seeraan gaafatee fidama kalas amma yoo itti fufteetti ammas hin deganaa qabu. Ijoolleen waa dhaggeeffadha warri nagaadhaatti Wanti seerra deemaattan kun dhaggeeffadhu Khalid wanti seerra deemaattan kun dhaggeeffadhu Khalid wanti isin hojjechaa jirtan kun nan gammachiisni. Isa tokkoffaa wanni seerra jirtu kun wanna hawaasa gamaaf gamanaa waan nyaachistu tokkoffaa mucaan kun qabamuun dhugaadha moo sobaa ajandaa miidiyaatiin namni kun akkasitti wal fayyadame moo dhuguma mucaan kun qabame namni isa beeku jira yoo qabame jiraate biyyaa hawaasummaadhaan jireenyaa wal keessa jiraatarra gandummaa miidiyaa irratti gaafatan kun morwalduu nyaachisa. Isa in bare Khalid fidaa jenne dhabne bar fidaa jenne dhabne wallahi abdi nama rukutu kan nama miira keessan galini qoyme waa dubbanna gizee takka dubbadhee isinirraa baalleen amma maal beektaa ummanni isin miidiyaa kanarra walloltee maaliif buuftanii haasa'uma osoo qabdanii abdi ijoollee irratti dhuftee waan waan ta'eef Khalid faami gurbaa faami jedhu kana ol galchi mee fu'ee kanatti moodee tira kenne faami ol galchi ol galchaa gurbaa faamii inni jedhu kana ol galchaa gurbaa faamii jedhu kana ol galchaa nama meeqa ta'e argisiisa yaakiin nama 300 eessattan beeka kanaan laa ilaaha illallah maaliif ebsino siin ganna boofte. ijoollee gasii buusanii ganama rarrabsiisii Qoy Khalid ajandaa galchi mee moodee tira qabaate fayyadamaa garuu maqaa ganda tokkoon kaasina wal ajjeesaa namni warbaatan. maqaa gandaadhaan jiru obboleesso mana kana keessatti ganda miti balga abdi ganda miti ala dhaggeeffadhu abdi maali beektaa jarri miskiina kana deemu qaba miti ani nama guddaa nama ilmoo eerumsiifatee qabudha bar kun mataa haadha si keessan dhaanis walla na aarsite bar Maal rakkatte maasiin jedhe maal haadha si gurbaa keenya mucaa karaa deemu maa hidhaatti maa dhagaa akkamii qabda evidensii maalii qabda namana maasiin jedhe abdiin viidiyoo dhaggeeffatu viidiyootti badhaa abdi maal odeessaa taate qoy abdi ayyaada keen deeggara sagaleen sun sagalee fayyadame biyyaa dhiisaa. Abdi maal taate soba njeenaa kan keenya maal taate guyyaa guutuutu maal hojjetu. Deema sirraa gurguraa yeera waan kana dhiisaa barbaadu. Mami, Uummanni keenya gurguraa keessaa. foto asan asan warra deemu Utumaan asii deemee. Dhaggeeffadha amma deema. Utumaan asii deemee. Dhaggeeffadha. Kun amma deemaa haga isin mucaa asii dubbiftanii asii dartan kun kallattiidhaan morma irraa kutee isin agarsiisa. ijoolleen achi haatee yoo nama qabde akkam foto qoleessa warra deemna namichi udduu qullaa fotatti baafna faami warra balkaaba bilbila kaasuu dide maal taate bu'aat Warabbal kaaba. Morma tumuu feenaan dhaqiitu malee akkanatti intiniin godhin kun nama walitti oofuudha malee ijoollee wal nyaachisuudha malee ajandaa ijoollee si buusaa moo gidduu harkaan hin beeku tokko hin bu'e. bar mucaan beekuudha bar inni qabame inni keenya. Bushii haadha. Ijoo itti daddabalamee qaba maara akkasii biraa wanti dhaga'amu hin jiru isa jiru. Uummanni kun muudii qabadha. Muudii qabadha. Kaalidii tokkoffaa irratti wanni an siidaamu dhaggeeffadhu. Dubbii kana nama gurguddaa bira qaqqabsiisi. Mucaan keenya kun yoo hin gadhiifamini hingoonaa waa tokko bu'aa hin qabu. Goonee isin agarsiifnee viidiyoo waraabee dhaggeeffadha. Mucaan kun yoo gadhiifame nama 600 fi 53 asdala teessee dhaggeeffachaa jirtan. Tokkitti kana barbaadan isinirraa. Hingoonaa kun ilaa sheebaadhaa kun akkana jennee waan akkana hin barbaannu.
dhaggeeffadha. Sufiyaan Sabad. Mucaa keenya gadhiiftanu gadhiise ummanni nama 600 Sabare kaata. Wasawwatu miti bara. dhaggeeffachaa nama garti amma garti si Dhaggeeffadhaa yaada tokko isinii dabarsa. Dhaggeeffadhaa. Jimmaa garaa malee waa gochuun beektu maaloo jettee itti dhabbatti booddeesse. Wallaahi wabillaahi kana ilaalee isin agarsiisa. dhaggeeffadha. Ijoo tarreedhaan haasofna. Taraa naasaa yaadu. Dhaggeeffadha. Waan kana hin goone jedhina. Hin goone dhiisa. Warri qabamee jiru. Ijoollee keenya qabdanii jirtan fidaatii asirratti baasaa. Hin baaftanu taanaan anqorataanis tokko qabeen fida. Amma daqiiqaa kana keessa. Wallaahi amma daqiiqaa kana keessa isinii fidaanis anqorataan. Yoo nama daqiiqaa keessa manuma kanartan isinii fidaan dhiirani fida. Hin goone hin finne amma nutti yoo ijoollee tahaadhaan tokkokkii kanarraan ciibsine ijoolleen Jimmaa dhuguma garaa isa jedhamu ijoollee Jimmaa wanti sodaataa nu fakkeenya jaarsummaa jettu hudduu haadha keetii keessatti waraana innaatiin libda. Jaarsummaa isiitiin biyyaa baane biyya ormaa badoo keessa taa'arraa wallaahi billaahi gorra'anii isin agarsiisa. Ijjaadha si abadu. Ergii yoo miti Jimma nyaata malee maal beekti? Booddee maal jettee dubbattaan? Warra qaban sanatti ishee godhaa. Warra qaban sanatti ishee godhaa. Na dhaggeeffadha. Eenyu haala nama jaarsummaa dubbattu nagayna. Osoo isin asirra teessanii hin goonaa osoo jettanu jarri amma bakka biraadhiini kan biraa godhanee isinitti agarsiisan. Yoo gochuu barbaadane usa dhaggeeffadha. Mucaan kun yoo dhufuudha baatu asirratti goonee agarsiifna malee teessanii hin goonaa hin finnaa waan akkana kana dhiisaa gonkumaa dhaggeeffadha. Kan boriitti mucaan kun goonuu bahe bayyamman fiduma dubbii qaba amma sirreessitu moo sirreessitu hin fiduma fidan amma maasi viidiyoo bade yaadii fu'e namoota mana kana keessa dhugan darbadhu kaanidhe rabbii sodaadhuuti. Ajajan barbaadu. Fu'e viidiyoo bade. Waa'ee kan jaarsan. Dhaggeeffadhu goe. Tu'ee nama jaarsa keessa haasa'u fi mee jaarsa bira keessa deeme. Jaarsa haasofsiisee isinirraa ba'an. Tokkoon sitti hin qabin. Tokkoon sitti hin qabin. Wallaahi wabillaahi dhaggeeffadhu fu'e. Fu'e tokkoon sitti hin qabin. Wallaahi wabillaahi jettanii ijoollee walitti noofinaa yoo qabdi daayirektiin bira geessi. Morma si akka faannoo sanatti argiti. Morma si akka faannootti argiti malee qaama si ammatti nagartiiti. Natu dhufee godhaafe. Afaan tokko naasan afaan namni kudhan naasaa inni namni tartaraasa maali namni kudhan qabdanii sirka jiramti foo'ee sirka jira saa. Ampueen kijibii argita ingijib jetti bas. Okay. Yoo gocha faannoo sana irratti hin dalanne. Laalaa yoo inni qabame kan biraa jiraati amma. Inni abbaa kootu na ergee. Aboo mana kana taaptaa godha manni kun sirrii fakkaata. Nama gadi buusa beekte. Na dhaga'i. Hoosiidhaaf kan tuttuqame. Mee na dhaga'i. Innaa dillee mucaa. Hayyee.